Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa isin akka qabu jecha wiirtuu miidiyaarraa kun qophii maaddii gaazexeessitoota keenyaati. Qophii keenya maaddii gaazexeessitoota har'aatiin ani Lalisaa Alamuu akkasuma waa'ila Koosittiinaa Hajii fi Lalisee Mokonnon ta'uudhaan dhimmoota garaagaraa irratti waan qopheeffannee qabna. Sana isin biraan ga'uuf deemna. Akka xumuraatti akka nu faana taatanan isin affeera yeroo gaarii nu faana qabaadhaa. Lalisee mee ajandaa keenya maaddii gaazexeessitoota har'aarraa kan irraa dubbanne osoo bira jiraate irraa nu tuqi. Ayyee jalqabarratti waa'ee dhimma hundeeffama miidiyaa wiirtuu irratti xiqqoon yaasofna. Ittaan sin immoo butiin shamarranii gaamarra deddeebiidhaan dhaga'uu jalqabneerra waa'ee sanaallee kan haasofnu ta'a. Ayyee iddoo galatoomii sitoo meeshaa biraa maaltu jira? Akkuma beekamu guyyaan dhiiga arjoomtoota idil addunyaa boruun kabajama. Akka biyya keenyaattis immoo naannoo Beenishaangul Asoosaa keessatti kabajama. Waa'ee isaa sin kaasna Lalisaa. Hayyee nabaras ajandaalee biyya keessaatiin alatti kan baanee kan mari'annu nabara jiraanis immoo Dr. Warqinee Gabayyoo egaa marsaa lammataatiif barreessaa olaanaa dhaabbata IGAD ta'uudhaan muudamaniiti kan isaan jirani. Inni biraan ammoo pirezidaantiin Yugaandaa egaa du'aniiru jedhamanii haasa'amaatii ture akka hin duune lubbuudhaan akka jiran ibsaniiti kan jirani. Isaan kana lamaan irrattis ni dubbanna jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen irratti kan isin biraan geenyu ta'a mallee irra deebi'uudhaan yeroo gaarii akka nu faana qabaattan isin affeeraami. Egaa Lalisaa akkuma jalqabaa kaastee waa'ee hundeeffama wiirtuu miidiyaa irraa eegallu simatu jalqabe waan ta'eef mee tokko jedhee asumti irraa nu eegali. Tole egaa miidiyaa wiirtuu miidiyaa dhiyeenya kana hundeeffamedha. Beektota hayyootaa fi ogeessonni miidiyaa walitti dhufuudhaan miidiyaa isaa hundeessanna. Miidiyaa walabaa, miidiyaa uummata bashannansiisuudhaaf akkasumas immoo rakkoo uummataatti irratti illee hojjechuudhaaf miidiyaa dhiyeenya kana hundeeffamedha. Egaa rakkinni saba keenya keessa jiru maalinni wantoonni sabni keenya barbaadu immoo maalidha isa jedhu irratti deebii qaba jennee mayaanna miidiyaa wiirtuun sanuma irratti deebii kennuudhaafis immoo miidiyaa hundeeffamedha. Eeyyin dhugaa dhagaa erga caamsaa 19 sirna hundeeffama keenya ifaan jalqabneerra sagantaalee garaagaraa hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Kana irratti immoo sheeriin gurgurtaas jalqabamee jira. Waa'ee kana irratti osoo waan xiqqoo jennee boof carraasii faa kennu Lalisaa. Tole egaa akkuma beekamu wiirtuu miidiyaa jennee egaa moggaasin maqaa keenyaallee namoota baay'eedhaaf ifa galadha. Garuu namoonni baay'een waa'ee wiirtuu miidiyaa gaafa jennu afaan Ingiliziitiinidha kan waamaa jirru. Wiirtuu dammoo sirni barreeffama keenya afaan Oromootiin maqaan waggaa barreessinu afaan waan ta'eef fakkeenyaaf Lalisaan afaan Ingiliziis hin qabu afaan kamiin yoo barreessite Lalisaadhumadha. Qubeedhuma guuttee Lalisaama jedhu qabaachuu qaba. Laliseen illee akkasumas sittiinaan gaafa barreeffattu afaan Ingilizii afaan Oromoo kan jedhu kun hubannoo seera saayinsiitiin afaanuma waan jijjiiramuu hin qabu. Saniif wiirtuu kan jedhullee afaan Oromootiin guutuu goonee barreessineeti jirra. Miidiyaan immoo silas afaan Ingilizii afaan ergisaatti kan afaan Oromoolee nuti itti fayyadamnu afaan Amaaraas afaan kamiyyuu miidiyaa gaafa jecha jedhu afaanuma sanarraa ergifatee itti fayyadama. Saniif egaa miidiyaa wiirtuu jennee kan fayyadamnu garuu miidiyaa wiirtuu kan jennee fayyadamaatti jiru jira garuu amma akka namoonni argaa jiran sooshaal miidiyaan keenya irratti miidiyaa wiirtuu jedhee barreeffamee jira. Afaan Oromoodhaan gaafa waamnu ammoo miidiyaa wiirtuu jenneetti waamna jechuudha. Isa kanaaf egaa haalli hundeeffama isaatii haalli akka itti eebbifamee waan haayikin loogoo keenyaa kanaan duras sagantaa maaddii gaazexeessitoota keenya darbaniin kaasanii turan waayilaan keenya birooni. Egaa miidiyaan hundeeffamee jira. Sodaa uummanni Oromoo qabu miidiyaaleen ni dhaabbatu ni kufu akkasuma hundeen isaanii gadi fagoo miti umuriin isaanii gabaabaadha jedhanii sodaa adda addaa ni kaasu. Haa ta'u garuu miidiyaan keenya miidiyaan wiirtuu sodaa waan akkasii hin qabu hundeen isaa uummata keessa kan dagaagee akkasuma immoo namni Oromoo ta'e hundumtuu miidiyaa kanatti abbaa qabeenyaatti ta'uu danda'a shamara ta'uu dhiira ta'uu ijoolleedhaaf maatiin sheerii bituu fi danda'u hundumtiyyuu namni Oromoo ta'e hundi abbaa qabeenyaa miidiyaa kanaa itti ta'uu danda'a jechuudha. Carraa banaa carraa guddaa ta'e kanaadha. Kunoo miidiyaa qaawwaa miidiyaa Oromoo yookaan immoo hanqina miidiyaa Oromoon qabu bashannanuun barbaada odeeffannoo waqtaawaa argachuun barbaada miidiyaa walabaa paartiilee kamiin deeggare siyaasa kamillee hin oofne ajandaa kamillee of duubaa hin qabne waa'ee saba isaatiif akkasuma sagantaawwan dheebuu dhimma barumsaaf dhimma bashannanaa irratti hojjetan hundeessuu fi keessatti hirmaachuun barbaada namni jedhu kamiyyuu nu waliin ta'ee miidiyaa kana hundeessuu ni danda'a sheerii bitachuu danda'a jechuudha. Kaleessa
miidiyaa keenya irratti yookaan sooshaal miidiyaa feesbuukii, yuutuubii, tiwiitarii, instaagiraamii keenya irratti haala sheerii ittiin gurgurru beeksisuu eegalleeti kan nuti turre. Namoonni waa'ee sheerii kanaa maali, meeqaan bitatu, meeqaanis ammoo gurgurtu, akkamiin itti dabalamna, warri biyya alaa kanneen nuun jedhaatti turan jiru. Egaa sheeriin tokko akkuma yeroo dhiyoon itti gurguraatti jirruun qarshii 1,000dha. Namni tokko bitachuu kan danda'amu qarshii 50. Kana sheerii 50 ifama. Kana jechuun namni tokko qarshii 50,000 sheerii bitachuu danda'a. Sheerii 50,000 yoo bitate abbaa qabeenyaatti ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma guddaa kanaa waliin bitachuu danda'a yoo jedhe ammoo haga miliyoona 2 illee bitachuu danda'a jechuudha. Kana keessatti 100,000 bitachuu danda'a, 200,000, 500,000, miliyoonii 1, miliyoonii 2 bitachuu danda'a. Garuu 50,000 gadiin bitachuu danda'u jechuudha. Walumaa gala haala hundeeffama isaatiif kallattiin isaa gara fuulduraa jechuudha. Egaa namoonni waliin imaluu barbaadanii imala seena qabeessa kana keessatti hirmaachuu barbaadanii ammumarraa kaasuun sheerii miidiyaa wiirtuu bitachuudhaan akka nu waliin dhaabbataniif karaan isaa banaadha. Egaa nu waliin hiriiraa isaaniin jenna imala seena qabeessa kana keessatti hirmaadhaa isaaniin jenna daawwattoota keenya. Eeyyin kaa imala taanuuf namoonni dhufaan imaluu barbaadaniif balballi keenya banaadha. Aksiyoona bitachuudhaan maatii wiirtuu miidiyaa ta'uun akka dhufaan imaltaniif asumaan waamicha keenya dabarsina jechuudha. Egaa gaafa wiirtuu miidiyaa itti dabalaman yookaan baabura imala kana yaabanii geejjibamanii imala itti aanuuf dhaadhannoon keenya jedhu waan yeroo hundumaa itti fufu waan dhaabbii hin qabne waan dhaabbii hin qabne gaafa jennu hundee hin qabne osoo hin taane waan bakka kana gahee dhaabbata jedhanii sodaarraa hin qabnedha. Yeroo hundumayyuu teekinooloojii haaraan gaafa dhufu imalli keenya mallee isa haaraa barbaadna. Akkasuma waan argannu, waan ummatichi argatu, waan diinagdee, waan hawaasummaa, waan siyaasaa, waan teekinooloojii yeroo hundayyuu imalli keenya hin dhaabbatu akkuma fedhiin ilma namaa hin daangoofne nutillee imalli keenya hin daanga'u. Yeroo hundumayyuu dhaloota haarawaa waliin akkasuma ilaalcha haarawaa waliin imaammata teekinooloojii kan miidiyaa haaraa ta'e waliin imalli keenya kan itti fufu ta'a jechuudha. Daawwattoonni keenya mallee kanneen haalli gurgurtaa sheerii wiirtuu miidiyaa maal fakkaata, akkamitti bitanna jedhani baankilee kamittiyyuu gortanii lakkoofsa herregaa baankii Oromiyaa, baankii Hojii Gamtaa, baankii Daldala Itoophiyaa, baankii Siiqqee, baankii Gadaa yoo gaafatan achirratti baankilee keenya kanatti raabsineeti kan nuti jirru. Godhanii gaafatanii golee Oromiyaa hunda keessaa bitachuu danda'u jenna. Kana yoo jenne gaanatti fakkaata jennaan keenya ni jalqaba. Egaa waa'ee wiirtuu miidiyaa hagana yoo jenne ajandaa keenya inni lammataa immoo buttaa dubartootaatiin wal qabata. Duraan gaafa barannu buttaan dubartootaa aadaa dubartootaafadha jechaa baranne amma ammarratti garuu akka waan faashineebil ta'ee dhufaa jiru fakkaata lalisee. Maal jetta? Isin gidduu ta'e egaa waan kana waan dubbadhu hin qabu mee waan falmataa hirtan natti fakkaata. Jaarraa kana keessa teenye egaa waa'ee butii dubartootaa haasa'uun wanta nama gaddisiisuudhas wanta nama kolfisiisuudhas nama saalfachiisas immoo baay'ee dhugaa. Egaa kanarratti dargaggeessi tarii waa jechuu danda'a, waan komii kaasuu danda'a natti fakkaata. Mee maaltu jira wanti haaraa waan butii irratti waan quuqamtanii dubbataa hirtan natti fakkaata. Waan haaraa yoo jiraate meedha. Torban darbe hawaasaatti shamarreen baankii hojjetu tokko butamuu dhageenyee turre. Sun wanta baay'ee nama gaddisiisu ture. Sooshaal miidiyaa irratti illee ajandaa turte. San booddee immoo guyyaa kaleessaa mucaa waggaa 14 ammallee hawaasaatti butamuu isheedha kan dhaga'aa jirru. Sun egaa wanta hawaasni illee mormuu qabu, wanta ammumaatii dhaabbachuu qabudha. Sababni isaa addunyaa kanarra persentii guddaadhaan kan jiran dubartootadha. Dubartoonni ba'anii galuudhaaf sodaachuu hin qabanii, dubartoonni nageenya isaaniitiif yaadda'uu hin qabanii, barachuudhaaf sanirratti iyyuu immoo dhiibbaa miidhaa isaanirra gahu kamiifiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuu illee hin qabanii. Akkuma argaa jirru sooshaal miidiyaa irrattis wantoota garaagaraa irratti yeroo tokko mata duree qoosaallee yeroo ta'u agarra. Wanta ittiin qoosan illee miti wanti kuni. Egaa miidhaatu dhala namaa irra gahaa jira, miidhaadhaan immoo qoosamu. Sanarratti immoo sittuu egaa lalisaa as biratti si callisisiirra. Ergaa waa'ee Tsaggaa Balaachoo ishee amma reeffa tikaasteessan wantoonni hedduun jedhamaa turaniiru. Namni ishee butees immoo nama waa'ee seeraa beeku ta'uunsaa waan xiqqoo nama saalfachiisuu fi maaltu ta'aa jira wanta nama jechisiisudha. Kanumaan ol qabatee immoo hawaasni naannoo bakka inni butee isheen deemee immoo haala ho'aadhaan isa simatan inni jedhu immoo na rifachiises ture an personally. Akkuma jedhame immoo kaleessa barattuu Meelaat Mahammad kan jedhamtu intala mucattii waggaa 15 kutaa 8 barattuudha akka butamte kan himamaa jiru. Kunis immoo maaltu adeemsifamaa jira? Adabbiin barsiisaan kennamee fi wantoonni akkanaa akka hin mudanneef
qaamni dhimmi ilaallatu deebii akka kennamu barbaanna akka dubartittis akka namoomaattis gaafiin kun osoo deebii argatee fi adabbiin barsiisaa ta'e kennameetiniin rakkoon dubartoota irratti ga'u haa dhaabbatu jenna akka wiirtuu miidiyaatti. Buutii gaafa jennu aadaa booddettafaadha yookaan waan uummanni kun dhiisuu qabudha gaafa jennu namni tokko shamarri tokko fedhii ishee malee waan hin jaallanne tokkotti humnaan dirqisiifamtee seenuu hin qabdu ilaalcha jedhurraa kan madduudha. Tarii namni nama buutu tokko yookaan dhiirri tokko shamara tokko jaallatee dirqiidhaan dirqisiisee yoo fuudhee gale tarii jireenya ta'uu dhabuu danda'a. Ofuma isaaniif illee jireenya nagaa hin qabne naamusa hin qabne akkasuma daa'imni isaan godhatan illee wal dhabdee jireenya hawaasummaa tasgabbii hin qabne keessatti kufuu danda'u. Sun egaa dirqisiisanii gudeeduu dirqisiisanii fuudhuu dirqisiisanii butuu waan wal fakkaatu waan dirqiin ta'u biyya kana keessatti hin ta'u addunyaa kana irrattis waan fokkisaadha jechuudha. Waan tokko fedhii keetiin jaalattee yoo goote waan hundumtuu ni bareeda ni miidhaga. Garuu waan dirqisiifamtee gootu tokko hojiidhuma mataa isaallee dirqisiifamtee waggaa hojjettu hin bareedu. Nuti illee immoo warra sooshaal miidiyaa irratti as bahee kan agarre malee baadiyyaa keessa Oromiyaa keessatti iyyuu iddoo garaa garaatti butiin innuma jira. Akka normaaliitti illee ilaalama sanarratti iyyuu immoo miidhaan eegirra ga'ee booddee shamarri tokko yoo gudeedamte maal uffattee turte eessa deemaa turte dhiisifatteetii gaaffii akkasii kan gaafatamu. Miidhaa isheerra ga'ee fi itti gaafatamummaa akka fudhattudha kan godhamu. Sanarra haga durboonni keenya sodaattuu akka ta'an goonee guddisnu dhiiroti keenya namummaa akka kabajan namni aga nama ta'etti immoo miidhaan yeroo irra ga'u qoosuurra waa'ee miidhaa sana balaaleffachuu danda'u qaba hawaasichi. Maaliif dhiibbaan hawaasaa waan guddaadha. Hawaasni waan balaaleffanne wanti kun babal'ataa deema. Hawaasni qoosa yoo ta'e adina dabamanii yoo ta'e namoonni kun babal'ataa deema. Wanta kana dhaabbii hin qabaatu. Kanaaf hawaasni illee dhiibbaa godhu irratti akka xiiqeffatu akka mormu gaafannaa jechuudha asumarraan. Kana kan kaasnu baadiyyaa amma yaada guddaa tokko kaase baadiyyaa fagoo keessumaa Oromiyaa keessatti Oromiyaan bal'oodha bakki miidiyaan hin geenye jira rakkoo intarneetiidhaan rakkoowwan garaa garaatiin rakkoo nageenyaatiin guyyaadha guyyaatti shamarran Oromoorra sababa rakkoo nageenyaatiinis ta'u sababa waraanaatiinis ta'u akkasuma immoo jaalala waan fakkaatu kanaatiin rakkoowwan garaa garaatu ijoollee shamarran Oromoorra gahaa oolee bulaa. Kanaafuu akkamiin furuu dandeenya hawaasni maal gochuu qaba akkasuma xiyyeeffannoo kennuu qaba keessumaa ijoolleen shamarranii biyya kana keessatti dhiibbaa geessisuu danda'u sanammoo ija jabaatanii walqixxummaa isa jennu saniin mirkaneessuudhaaf jabaatanii hojjechuudha kan qaban maatiin hubannoo cimaa manneen barnootaa keessatti illee waan kun dagaaguu qaba dhaabbileen raadiyoo TV garaagaraa dhimma kana jabeessanii hojjechuu qaba miidiyaalee hawaasaa irratti illee qoosuu callisanii waan tapha fakkaatu haasa'uu caalaa hubannoo uumuu miidhaan ni geessisu maali hawaasummaa keessatti rakkoo xiinsammuu hawaasummaa akkamii fida isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Egaa buttiin haa dhaabbatu kan jedhu egaa walumaa gallee kan mormii ta'a jechuudha. Akka haaraatti jaarraa kana keessatti buttaan haa dhaabbatu jennee qabsaa'uuf ka'arra jechuudha. Tole egaa kana yoo jennu mee ajandaa keenya sadaffaatti yoo ceene gaarii natti fakkaata inni sadaffaa meessitu jalqabe waan ta'eef inni sadaffaa kun maali? Egaa guyyaan dhiiga arjoomtoota idil addunyaa boruun kabajama biyya keenyaattis immoo akka Itoophiyaatti naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti kabajama. Dhiiga arjoomuun wal qabatee egaa namni tokko yoo dhiiga arjoomu wanta dhabu hin jiru bakka bu'aa garuu immoo lubbuu bakka hin buune nama baraaraa jechuudha. Kana irratti dhiiga arjoomuu irratti nama hunduu namni kiiloo anan kan nan ilaallatu namni kiiloon isaa 50 ol ta'e dhiiga kennuudhaan marsaa ji'a sadiidhaan dhiiga kennuu danda'a. Kanaan immoo akkuma beekamu yeroo baay'ee hanqina dhiigaatiin yookaan immoo dhiiga dhabuudhaan namoonni lubbuun isaanii darban keessaa haadholeen da'umsa irratti lubbuun isaanii hedduun hin darba. Kanaan wal qabatee kabajamaa jira jechuudha. Egaa namni qallateef dhiiga ni dhabaa immoo egaa normaali kiiloon ni ilaalama sababni isaa namni tokko yoo ofiisaatiif ga'umsa intirira gaarii kan jiru ta'e sittoo yoo madhiistee hoyyashee hin gorsinuuni. Egaa caalmaatti garuu namni dhiiga yeroo kennu isa kennu caalaa abbaan kennullee fayyadama. Tokkoffaa bileed gruupii isaa bara namni tokko gartuu dhiigaa isaatii bara namni kanaan dura hin beekne yoo jiraate dhukkuboota daddarbaa amma fakkeenyaaf jiru dhukkuboonni dhiiga keessa jiran garuu nuuni hojii keenya jennee dhannee kan hin ilaalamne dhukkuboota akka sanaallee yoo qabaanne dhiiga yeroo arjoomnu inni barraba fayyummaa keenyaaf illee gaariidha. Sanarratti immoo yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti deessuudha dhiiga dhabee kan rakkatu dhiigi hin gurguramu hin bitamu.
Sanaaf namoonni arjomuun dirqamadha jechuudha. Egaa keessattuu amma waa'ee baankii dhiigaa wal qabatu haadholiin keessumaa deemsa irratti hanqina dhiigaatiin hedduutu haadholiin dhabamu akkasuma deemsa irratti rakkoowwan garaagaraatu mudata. Baankileen dhiigaa biyyattii kana keessa jiran immoo agi isaan dhiiga kuufatanii jiran baay'ee muraasadha. Sababni isaa namni dhiiga arjoomuudhaaf ni kadhatama yeroo baay'ee. Amma magaalaa Finfinnee iddoowwan garaagaraa naannoo Meeksikoo jedhamee beekamu kanatti dunkaana dhaabanii dhiiga kennii hidhanii miriindaa baatanii si duukaa deemanii si kadhatu. Hubannoon hawaasaa kun babal'achuu qaba. Dhiiga kennuun haadha tokko baraaruudha. Dhiiga kennuun daa'ima dhalataa jirtu tokko umurii ishee dheeressuudha. Kanaaf hawaasni nu daawwataa jiranis akkasuma hospitaalota keessatti manneen barnootaa keessatti geejjiba keessatti hubannoon dhiiga kennuu maal fayyada isa jedhu babal'isuun gaarii natti fakkaata. Sababni isaa haadha tokko sababa hanqina dhiigaatiin hospitaalli tokko lubbuu ishee baraaruu dadhabe jechuun yeroo ammaa kanatti baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa dhiigni nuti laannu nu miidhu. Utuu nu miidhatee dhiiga arjoomii jedhamu saayinsiidhumaan utuu hin miidhamnee dhiiga akka arjoomnuuf seerri isaa hin bahu ture jechuudha. Waan nu miidhu hin qabu faayidaa isaatu immoo biyyatti fufsiisuu dhalootatti fufsiisuu haadha baraaruu keessatti gahee guddaa waan qabuu fi hubannoon dhiiga arjoomuu jedhu kun baay'ee babal'achuudha kan inni qabu. Egaa guyyaan dhiiga arjoomuus kabajamaati kan inni jiru akkuma sittiinan jalqaba kaastee guyyaan kun maaliif kabajamaa isa jedhurraa yoo kaasne an dhiiga yeroon arjoomu faayidaa isaa beekuun qaba. Akka addunyaatti guyyaan dhiiga arjoomuu kun ni kabajama. Ani yoo dhiiga arjoomeen hin beekaa'u akkasuma haadholii meeqan baraaree beeka sababa kanaan kan jedhutti yaadutu nurra jiraata. Sababoota adda addaati wantoota garaagaraa ni dhageenya. Hospitaala akkasitti sababa hanqina dhiigaatiin haadholiin akkas miidhamanii akkas ta'an kan jedhu sababa waan adda addaa dhageenya jechuudha. Eeyyanka guyyaa kana ilaalchisee akkaataa itti kabajiinsaaf kaa'ame keessaa tokkoma akkuma ati kaastee kana hubannoo isaa uumuudha. Namoonni waa'ee dhiiga arjoomuu irratti hubannoo akka qabaatan gochuun barbaachisaa waan ta'etti mul'ateef hubannoo kennuudha. Inni lammaffaan immoo namoonni dhiiga arjoomaniif beekamtii fi kabaja isaaniif kennuu haala saniin kabajama. Qorannoowwan akka argisiisanitti namoota dhiiga arjooman keessaa irra caalaan isaanii barattoota ta'uun beekamee jira. Dhiigonni amma irratti dhiigni sassaabamee lubbuu lammiilee hedduu baraaruu hin danda'amus ammas hanqinoonni hedduu akka jiran baankiin dhiiga Itoophiyaa beeksiseera. Kanaafis namoonni humni isaanii danda'e hunduu akka dhiiga kennaniif asumaan dabarsinaa jechuudha dhaamsa keenya. Birtuu miidiyaatti nullee dhaamsa keenya kan dabarsinu ta'a jechuudha. Mee kanarratti yaadii dabalataa yoo jiraan ilaalchisee gara ajandaa keenyaatti itti aanutti jiru. Tole egaa waa'ee dhiiga arjoomuu irratti haga kana yoo haasofne ni ga'a gara ajandaatti aanutti dabarru mee ammoo. Ajandaan itti aanu ga'a Dr. Warqinaa Gabayyoo Marsaa Lammataatii fi barreessaa olaanaa IGAR ta'uun filatamaniiru waa'ee sanaati. Mee sanarratti waan nun jettu immoo. Tole egaa Dr. Warqinaa Gabayyoo kanan dura egaa waan gurguddaa hojjetaati kan isaan turanii barreessaa ta'anii hojjechuu keessatti dhimma biyyattii kanarratti yeroo baay'ee keessumaa yeroo lolli kaaba biyyattii irratti gaggeeffamaa tureen tasgabbii biyyattii keessatti fiduu keessatti gahee mataa isaanii gama dhaabbata IGADiin baachaati kan isaan turanii. Gama biraatiin ammoo waldachuma keessatti illee namni Oromoo guddaan tokko gahee isaa waggaa baatu yookaanis immoo dhiibbaa geessisee gaafa argamu hedduu kan namatti toludha. Gaggeessummaa isaaniitti akkasuma immoo hojii isaaniitti gammaduudhaan dhaabbatichi ammallee barri aangoo isaanii yookaan umuriin tajaajila isaanii akka dheeratu taasiseeti kan inni jiru kun immoo carraa guddaadha jechuudha. Egaa dhugaadha akkuma beekamu Dr. Warqinaa Gabayyoo biyya keessattis aangoowwan garaagaraa irratti tajaajilaa turaniiru. Ministeera dhimma alaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Akkasumas immoo ministeera geejjiba biyyaas ta'anii tajaajilaa turanii. IGAR keessattis immoo humna isaaniitiin waan itti amanameef marsaa lammaffaadhaaf ammallee barreessaa olaanaa dhaabbatichaa ta'uudhaan muudamaniiru jechuudha. Keessattuu dhaabbatni IGAR kun egaa waan misooma Afrikaa jedhamee himamu keessumattuu dhaabbata walta'iinsa misooma baha Afrikaa jedhameeti kan beekamu kan hundeeffame bara 1986dha hundeeffame dhaabbata IGAD jechuudha. Keessattuu waa'ee misooma baha Afrikaa irratti jabinaan hojjeta. Haala jijjiirama qilleensaatiin rakkoowwan hongee sababoota adda addaa wayita ta'an ibsa kennuudhaan akkasumas immoo dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin ta'uudhaan deeggarsa hatattamaa kennuu irratti hojii gurguddaadha hojjetaa kan isaan turanii. Egaa lammiin Itoophiyaa akkasuma ilmi Oromoo kun erga dhaabbanni kun hundeeffame dhaabbaticha keessatti egaa hoogganaa dhaabbatichaa
jahaffaa ta'uudhaanidha kan isaan muudamanii jiranii. Kunis egaa bara 2019 irraa eegalanii haga guyyaa kaleessaa egaa yaa'in isaa kun Jibuutiitti gaggeeffamaati kan inni ture. Egaa bara 2019 kaasanii haga guyyaa kaleessaatti hojjetaa turanii ammas immoo guyyaa kaleessaarraa kaasanii waggoottan itti aanuudhaa fi barreessaa olaanaa dhaabbatichaa ta'uudhaan kan itti fufan ta'a jechuudha. Egaa marsaa 14ffaafidha yaa'iin dhaabbatichaa kan inni nama Jibuutiitti gaggeeffamaa jiru. Teessumni dhaabbatichaa kan Sudaan harka ture amma gara Jibuutiitti dabarfamee jira. Gara Sudaan harka teessumni sun tun ta'in dura aangawoonni Itoophiyaa lama wal duraa duubaan bara 2010 kaasanii hooggansarra turanii muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawwii fi Hayilamaariyaam Dassaaleny dura taa'aa IGAD ta'uudhaan tajaajilaa jiru. Wal duraa duubaan tajaajilaate kan isaan turanii keessattuu lammiileen Itoophiyaa teessuma aangoo IGAD qabatanii bulchuu keessatti wal duraa duubaan gahee isaanii baachaa jiru. Amma immoo itti aansuudhaan Dr. Warqinee Gabayyoos bara bulchiinsaa lammaffaa qabataniiti kan isaan jiranii. Dhaabbatumti kun jijjiirama inni siyaasaa akkasuma hawaasummaa dinagdee Afrikaa keessatti gamtaa Afrikaatti aanuudhaan qabu bu'aa guddaadha kan inni buusu. Keessuma rakkoo waraanaan biyyi tokko gaafa goolamtu rakkoo hongeetiin biyya tokko gaafa dadhabdu sana deebisanii rakkoo sana waaraadhaan furuu keessatti gamtaa Afrikaatti aanuudha. Waa'ee misooma biyya tokko deebisanii dandamachiisuu biyya tokko rakkoo hamaa keessaa dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa deeggarsa gaafachuudhaan isa ta'u ibsawwan garaagaraa baasuudhaan gahee guddaa ni baata. Keessumaa waldaan kun yookaan dhaabbatni kun dhaabbata guddaa humna guddaa qabuutii fi dhaabbilee idil addunyaa garaagaraallee gurra isaanii kennanii ibsa isaan baasan kan yeroo hundatti dhaggeeffachuun qalbii isaanii kennanii of duubii yookaan of dudduuba deebi'anii ofirraa deebii kennuudhaaf kan isaan yaalan jechuudha dhaabbata guddaa ta'uu isaati. Kanaaf bara hojii gaarii jenna Dr. Warqinaadhaan. Dhugaadha. Egaa akkuma beekamu as baha Afrikaa irratti yeroo garaagaraatti rakkoon nageenyaa uumama. Isarratti sirriitti hojjeta. Ammas immoo Sudaaniin wal qabatee rakkoo nageenyaa jiru irrattis marii godhaa kan jiranidha. Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiis kanarratti IGAD jidduu seenuudhaan akka nageenyi bu'u akka taasisanii fi wanta barbaachisu hundaan immoo mootummaan isaanii akka deeggarsa kennus ibsa kennaniiru jechuudha. Keessattuu waraana gara naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru wal qabatee mootummaan waggaa waraana bilisummaa Oromoo waliin araara ta'uudhaaf biyyattiin dhimma araaraatti ce'umsaaf taasifamaa ture keessatti IGAD bakka bu'an yookaan immoo Dr. Warqinee Gabayyoo gahee mataa isaaniitii baachaa kan isaan turan jechuudha. Biyyi kun nagaa araaraa akka itti fuftuuf baachuu keessatti gahee guddaa baataatii turanii. Egaa IGAD tasgabbii Afrikaa keessatti illee gahee mataa isaatii kan baatu ta'a. Waggoottan bara bulchiinsa isaanii keessatti hojiiwwan kana dura hojjetaa turan caalaatti ni hojjetu jenneeti kan nuti abdannu. Kanarratti kana yoo jenne gara ajandaa keenya isaa xumuraatti yoo deemne maal fakkaata? Tole ajandaa keenya isa dhumaatiin pireezidaantii Yuugaandaa du'aniiru jedhamaa turan akka lubbuun jiru jira nageenyeesirraa. Egaa keessatti waa'een pireezidaantota du'anii ka'anii maal kun baay'ata yeroo baay'ee. Osoo lubbumaan jiranii du'aniiru jedhanii ni hamatamu marsaa hawaasummaa garaagaraa irratti. Egaa pireezidaantiin Yuugaandaa duraanii kunis lakka lubbuun jira jechaa jiru jedha. Keessattuu egaa dhibee COVID-19dhaan wal qabatu yookaan kan nuti afaan Oromootiin koronaa vaayirasii jennee afaan baratameen weerara dhibee koronaa jennaan ture. Egaa addunyaa immoo COVID-19 moggaastee fi kan isheen jirtu bara 2019 irratti dhibeen kun waan babal'atee fi ammallee COVID-19 akka jiru akka hin dagatamne nama yaadachiisa. Dhimmi kun sababni isaa pireezidaantiin kun dhibee COVID-19dhaan qabamanii du'aniiru jedhamanii wayita asaasametti yookaan miidiyaaleen asaasa kana butanii wal harkaa fuudhanii odeessuu eegalanitti isaan immoo toora tiwutara isaanii irratti akka lubbuudhaan jiranidha kan isaan kaasanii. Kun of dagannaan gama dhibee COVID-19 yookaan weerara dhibee kanaatiin jiru hagam akka ta'e kan nama yaadachiisudha jechuudha. Egaa dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun kana booddee dhibee nu sodaachisu illee jedhe kanaan dura ibsa baasee ture. Haa ta'u malee dhibeen kun akka haaraatti amma babal'ataa jira bakkoota baay'eetti. Kan pireezidaantii kanas kanumaan kan wal qabatudha jechuudha. Eeyyin dhugaadha. Egaa pireezidaantichis namoonni akka vaaksiinii fudhataniif akka gorsaattis dabarsanii jiru. Of eeggannaa akka godhanis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Ispeeshaalii immoo namoonni umriidhaan deeman akka vaaksiinicha fudhataniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Waan isaan mudateef soodama isaan irraa natti fakkaata. Keessattuu ammoo nagaa jirtu jedhanii nagaa gaafataniiti kan isaan ibsa yeroo kennan yookaan yaada isaanii wayita ibsan waggaa dubbatanii. Egaa an erga COVIDiin qabamee guyyaa 5
lammaffaa kootii egaa halkan darbee haga halkan sa'aatii 10tti jedhan baay'ee dhukkubsatanii akka turanidha kan isaan yookaan baay'ee rafeen ture jedhaniiti kan isaan kaasanii kunis ammoo toora Twitter isaanii irratti barreessuudhaan haalli saayitiiwwan 10 keessatti turan dheerina rafiitii isaaniiti yookaan hirribaan butamuu isaaniiti malee du'aan akka hin taanedha kan isaan kaasanii namni hedduun garuu sodaa keessa ture dhibeen kun dhibee hamaa addunyaa baay'ee raasaa ture haala rifaasisaatiin addunyaan kun illee akka ishiin harka laattu taasisedha biyya keenya keessatti taaluma wal fakkaataa rakkoo addaa uumee ture kun immoo pirezidaantii Yuugaandaa egaa rakkoowwan isaan mudate kanarraa du'aniiru jedhamanis akka hin duunedha kan dhaga'ame jechuudha. Egaa amma dhukkubi kun illee akka yeroo jalqabaatti dhukkuba talaallii yoo fudhannee dhaabuu dandeenyudha akka nu hin qabne gochuu dandeenyu waan ta'eef of eeggannoo nullee akka goonuu fi dhaamsa nuuf ta'a jedheetii yaada. Egaa akkuma beekamu lubbuu lammiilee hedduu dhabnee jira nutis dhibee kanaan wal qabate kanaafuu of eeggannoon ammas godhamuu qaba jechuun nutis asumaan yaada keenya dabarsuu barbaanna. Ajandaan har'aaf qabnu kanuma natti fakkaata. Moo yaada biraa qabdu? Gara gudunfuutti geessinaa sa'aan keessan deemaati jira nuun jechaa jira daayirektarri keenya asumaan gudunfine gaariidha amma kan nuuf nagaan ammanne adda bahu qofa natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya maaddii gaazexeessitoota torban kanaaf isinii qabannee dhiyaannee kana ture gama kaameeraa fi teeknikaatiin kan faana ture ogeessa kaameeraa keenya Firaa'ol Abrahaamdha beeksisuun kan isin faana turre immoo Ansittiina Hajji Lalisaa Alamuu fi Lalisee Makonnan ta'uudhaan torban gaarii.